Baname yemmuu cufamu argame yemmuu dhabamu hinga dini lubbuu koo miti. Baname yemmuu cufamu argame yemmuu dhabamu hinga dini lubbuu koo miti. Oolan bisee qabasa caalu maqaa nawamu waaqayyo nagaa caalessi lubbuu koo Yesuus nagaa maqaa nawamu waaqayyo nagaa caalessi lubbuu koo Yesuus nagaa. Dursa nagaa waaqayyoo isin gaafanna. Amantoonni waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa waldaa amantoota afaan Oromoo biiftuu Hararii fi gooftaa keessa kan jirtan hundumaaf nagaan waaqayyoo haa ta'u jenna. Ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 3:2 waaqayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bira ga'uu keessaniin ayyaannii fi nagaan isiniif haa baay'atu jedha. Amma immoo seenaa gabaabaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaatti waldaa amantoota afaan Oromoo biiftuu Harar waan walitti qaban irraa isiniif qoonnaati akka yeroo keessan nuuf laattanii nu caqastan jaalala waaqayyootiin isin gaafanna. Seenaan waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa waldaa amantoota afaan Oromoo biiftuu Harar dheeraa kan ta'ee fi kan hanga har'aatti argamni waaqayyoo keessa jirudha. Yoo gabaabsinee kaasne malee namoonni qabatamaan waggaa dheeraa dura keessa jiraachaa turan ari'atama waldattii irra turee fi gocha waaqayyoo hojjetee waldattii hambisee jiraachisee asiin ga'e imimmaaniin dubbachaa dhugaa ba'u. Seenaa gabaabaa kana keessatti namoota tokko tokko dubbisnee bifa gabaabaa ta'een isiniif kan qoonnu ta'aatii nu hordofa. Waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaatti waldaan amantoota afaan Oromoo biiftuu Harar kun ka'umsi ishee sagantaa barattoonni barnootaaf yuunivarsiitii Haramaatti ramadamaniin kan jalqabedha. Innis bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaa 1996 akka lakkoofsa Itoophiyaa ture. Yeroo sana kolleejjiin saayinsii fayyaa yookiin muummee fayyaa mooraa guddaarraa gara magaalaa Hararitti darbuudhaan mooraa kolleejjii barnoota barsiisotaa fi biizinesii Harar yookiin TTI Hararitti of danda'ee barnootatti fufe. Yeroo sana barattoota muraasatu ture. Akkasumas waldaan kiristaanaa afaan Oromootiin waaqayyoon waaqeffattu magaalaa Harar keessan turre. Mooraa guddaatti koree kan turanii fi garee tajaajila adda addaa keessa kan turan baay'inaan barattootuma saayinsii fayyaa waan turaniif namoota kan biraa waliin ta'uun gara Harar deemuun waldaa makaana Yesuus Araattanyaa waliin yeroo dheeraaf haala ittiin sagantaan kun eegalamu mari'achaa turani. Magaalaa Hararitti sagantaa afaan Oromoo eegalla jechuun baay'ee ulfaataa fi rakkisaa akka ture himama. Haa ta'uyyuu malee waaqayyo namoota dhugaaf falmanis waan qabuuf jaarsolii waldaa yeroo sana turan keessaa namoonni baay'ee muraasa ta'an aarsaa guddaa erga itti kaffalanii booda akka eeyyamamu ta'e. Namoota waaqayyoo yeroo sana geggeessummaarra turanii barattoota jalqabaa sagantaa kanaaf tumsaa turan keessaa nama waaqayyoo obbo Fiqiruu Gurmeessaa walitti qabaa jaarsolii waldaa yeroo sanaa kan turan hojjetaa wangeelaa ammaa luba kan ta'an luba Laggasee Eebbisaa fi nama waaqayyoo kan amma gara gooftaa isaa hojjetaa fi ture deeme hojjetaa wangeelaa Wandimmuun gahee olaanaa ba'aa turaniiru. Seenaan isaaniin dagatu gatiin isaanii guddaadha jenna. Kaadhimamtuun digirii sadaffaa yookiin PhD fi yuunivarsiitii Haramaa mooraa fayyaa damee Harar barsiisaa kan jiran barsiistuu Boontuu Dirribaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaatti waldaa amantoota afaan Oromoo biiftuu Harar turtii bara 1999 akka lakkoofsa Itoophiyaatti feelootti dabalamanii eegalee hanga har'aatti bakka kanatti waaqeffachaa fi jiraachaa jiran irraa waan qabannu qoodanii jiru. Barsiistuu Boontuun akka ibsanitti barattoonni barumsaaf yeroo gara biyya kanaa dhufan waaqeffannaaf afaan biraa waan hin dandeenyeef akka afaan isaaniin waaqeffannaa eegalaniif akka dirqaman himu. Ijoolleen afaan Amaariffaan waaqeffachuu hin dandeenye baay'ee rakkachaa turanii ispeeshaalii ijoolleen naannoo Oromiyaa irraa dhufanii kanaaf jedhanii afaan Oromootiin waaqeffachuuf tattaaffii isaan gochaa turan keessatti ijoolleen baachii 2-3 turan nu dura turaniiru. Really maqaa isaanii dha'uun hin barbaachisa yoo ta'e fi barsiisaa kan barsiisaa Sakkaayee Masarat amma yuunivarsiitii Ambootii kan barsiisanii isaanidha. At the beginning fellowship kana kan establish godhe yeroo sana isaanii afaan Oromootiin waaqeffachuu isa jedhu irratti jiranitu kan isaanii jalqabanii nu dhufnee booddee irraanii join goonee jechuudha fellowship kana tokkummaa barattootaa kana jechuudha. Akkasumas lakkoofsi amantootaa fi barattoota mooraa xiqqoo waan tureef hundumtuu gahee ofiisaa gama hojii hafuuraa keessatti qabaachaa akka turee fi gama tajaajila faarfannaatiin gartuubaan barattootaan hundeeffamee tajaajila kennaa turuusaa kan yaadatan yommuu ta'u gurmuu faarfattoota feeloo hoogganuurraa kaasee gara waldaatti gaafa guddatu immoo itti gaafatamummaa adda addaan tajaajila hafuuraa waldattiif kennaa akka turan barsiistuu Boontuun ni dubbatu. Garuu immoo foormaalii yeroo sana kwaayirii gartuu faarfannaa baa kan jedhu tureera.
kana gartuu kana utuuni acknowledge hin godhin bira darbuun xiqqoo saamina tulfaatu fi gartuu yeroo jalqabaa fi fellowshipii keessatti formaal ta'e sustain godhee gartuu faarfachaa turedha. Gartuu baa achi keessatti obboloota koo kaanii wajjiniin geggeessaa ture jechuudha faayirii. Kan inni yaadatu immoo addumaanii fellowshipii sana keessatti fundraising irratti baay'ee hojjetan ture. Qoodan qabaachaa ture. Isa kanadha jechuudha. Gara waldaatti immoo ergi dhufnee egaa adeemsa dheeraa qaba. Tokkummaan barattootaa geeddaramee waldaa ta'uu fi gara waldaattis immoo yeroo dhufu achi keessatti jaarsolii keessaa hojjedheera obboloota geggeessuunis akka miseensaattis hojjedheera worshipii mucoolii barsiisuu akka kanatti hirmaattu jechuudha. Dhaamsa dabarsaniinis Waaqayyoof waan hundumtuu akka danda'amuu fi waldaan of dandeessee sadarkaa ammarra jirtu irra ga'uu isheef hundi keessanuu baga gammaddan kan jedhan barsiistuu Boontuun Waaqayyo waan jedhe waan raawwateef galata isaaf dhiyeessuun namoota biyya keessaa fi alaa waldaa kana cinaa dhaabbachaa jiranis galateeffatanii jiru. Luqaas 1:37 irratti Maariyaam waa'ee Elsaabeet yeroo dubbattu ergamicha akkas jedhe Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru jedha. Ammas Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Baga gammaddan Waaqayyo wanta nutti dubbate Waaqayyo wanta nan godha jedhee saba isaaf waan yaade karoora isaa kaayyoo isaa fiixaan baasee akkuma nuti haasa'aa turre waldaa afaan Oromootiin waaqeffattu of dandeessee dhaabbattu magaalaa Harar keessatti dhaabeera Waaqayyotu godha. Kanaafi baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Ijoollee warri biyya keessa jirtanii baay'ee nu gargaaraa turtanii yaadaan horiitiin kadhannaatiin ijoolleen biyya alaa jirtan even still amma mallee iddoo kana kan yaaddan bilbilaan karaa adda addaatiin kan taasiftan jirtu Waaqayyo isa jedhee raawwateera. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame kan galateeffame haa ta'u. Yuunivarsiitii Haramaatti kolleejjii fayyaa mooraa Harar keessa kan hojjetan Dr. Tasfaayee Assabee waggoottan dheeraa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1997 ergaa gara Harar hojiif dhufanii kaasanii aarsaa kaffaluun waldattii kana keessatti hanga har'aa akka abbaatti kan ilaalamanii fi jaarsa waldaa ta'uun hojiilee afuuraa keessatti gahee isaanii gama adda addaan ba'achaa turanii jiru. Dr. Tasfaayeen akka dubbatanitti waldaan seera guuttattee akka deemtuuf koree waliin hojjechaa turuu himuun feelooshipii Harar waliin ta'uunis hojiin afuuraa waldaa waliin hojjetamaa kan ture ta'uudha kan kaasan. Waldaan kun mana kireeffattee waaqeffachaa akka turteef dhimmi lafa dhuunfaa bitachuu akka ijootti akka irratti hojjetamaa ture kan yaadachiisan Dr. Tasfaayeen barbaachisummaan isaas hundee godhachuun wangeela ba'aa Itoophiyaa kana keessatti babal'isuuf akka ta'e siman. Yeroo Waaqayyo nu laatee hundeessuu waldaa keessatti hamma dandeenye Waaqayyo nu gargaare Waaqayyo nu gaggeessee hojjechaa turre. Innis gaggabaabsee himuudhaa fi waldaan seera qabeessa taatee akka isheen hundooftu isa sanarratti hojjechaa turre. Seera qabeessa akka isheen nuuf taatu sabooddee immoo magaala kana keessatti beekamtii argachuu qabdi. Beekamtii akka isheen argattu koree jiran wajjiniin Waaqayyo amma nu gargaare isarratti hojjechaa turre. Isa boodas feelooshipii wajjiniin akkaataa adeemsa gara fuulduraatti isa kanarratti walii wajjiniin hojjechaa turre. Isa sana sirreessuudhaaf gara fuulduraatti kaayyoo jalqaba taasisan galmaan akkamitti gala isa jedhu sanarratti hojjechaa turre. Isa booddee mana kiraa keessa turre. Akkam goone immoo gara fuulduraatti bakka ofii keenyatti waaqeffannu argachuu dandeenya isa jedhu lafa argachuu dandeenya isa jedhu isa kana keessatti hojjechaa ture. Akkam goone lafa arganna kan jedhu irratti hojjechaa turre. Isa boodas lafa bittee irratti lafa bittee sanarratti yeroo bitamu isa sanarratti hojjechaa turre. Lafa erga argannee booddee immoo akkam goone naannoo kana biyya kana gahuu dandeenya
kaayyoon jalqabaa naannoo kana sagalee waaqayyoo akka inni babal'atu gochuudha. Isa kanarrattis hojjenneerra lafa bakka lallabaa dhaabuu irratti gabaabaanii kana fakkaata. Waldaan kun ari'atama gurguddaa keessummeessaa turtus Waaqayyo moosisuusaa kan himan Dr. Tasfaayee Sabee rakkinni akkamiyyoo dhufeyyuu tajaajilas ta'e qixa kamiinuu ga'ee Waaqayyo nutti kenne bahuu qabna jechuun dhaamsa isaanii dhalootaaf dabarsanii jiru. Rakkinni isaa jiraata, argachuun isaa jiraata, dhaabuun isaa jiraata. Gidiraan kana caalaa nu mudachuu danda'a. Lafa biyya nuti keessa jirru hin beektu. Isa kana keessatti cichaa obsaa Waaqayyoo amanamoo ta'anii mana Waaqayyoo keessatti tajaajilu warri faarfatanis, warri lallabanis, gaggeessitoota ta'anii, jaarsonni waldaa ta'anii, warri hojjetanis, hojjetoota ta'anii, luboonnis haa ta'u, hojjetaan wangeelaas haa ta'u, lafa kanatti aarsaa guddaa nu kaffalchiisuu danda'a gara fuulduraatti. Ammaan ka'anii uf jabeessanii gara fuulduraatti itti fufsiisuu qabuun jedha. Waaqayyo qosinaa eebbifama. Gaggeessaa iddoo lallabaa Harar kan turan waggoota muraasa dura biyya kanaa jijjiirraadhaan gara yuunivarsiitii Wallaggaa kan deemanii fi yuunivarsiitii Haramaa kolleejjii fayyaa Moraararitti barsiisaa kan turan amma immoo kaadhimamaa dookteraa kan ta'an Jootee Maarqoos akka dubbatanitti yeroo ari'atamaa keessa waldaan kun akka babal'attuu fi bakkeewwan lallabaa adda addaa akka qabaattuuf Waaqayyo akka kakuu galaa fi ture eeruun qabatamaa nama raawwatamuusaa ragaa ba'u. Kana malees waldaan kun kallattii maraan lolaa fuuraa keessa akka turte kaasuun hojii isheen hojjechaa jirtu gaariidha, mul'ata isheen qabattee socho'aa jirtus akka galma ga'uuf kadhannaa kiyya jechuun dubbatanii jiru. Kaayyoon waldatti qaanqee wangeelaa facaasu waan ta'eef Harargee ka'umsa godhachuun gara Somaaleettis bal'isanii hojjechuun akka barbaachisu yaada qaban ibsaniiti kan jiran. Yeroo gara jalqabaa sanaa Waaqayyo nutti dubbata ture dhageenyeerra. Waldaan akka hundooftu waldaa tokko miti waldoota baay'eedha kan Waaqayyo nutti hime. Kanaaf amma tokko argineerra. Kanaaf kan nuti guddaan qaba. Bakka lallabaas jalatti hundeessitee akka waldaan kun hojjechaa jirtu. Kanaaf kanattis baay'een gammada. Waldaan kun gara fuulduraatti amma deemteetti kan jedhuu fi jalqabbii kun jalqabbii gaariidha. Sababni isaa dhiibbaa keessaas alaas waldootuma kiristaanaa Waaqayyoon waaqessan biraallee dhiibbaan jiru guddaadha. Hararri akkam akka ta'e Harargeen ba'aa maal akka fakkaatu keessa warri jirtan walgaanis hin beekama. Kanaaf bakka itti wangeelli lafa qabatee socho'aa jiru miti bakki sun keessumaa afaan waaqessuun kanaan jechuudha. Kanaaf ka'umsi kun gaariidha. Egaa waldaan kun mul'ata qabdi. Mul'ati kun immoo jalqabeeraa bakka ga'uu qabaa. Jedheen adda addaa bakka gaas jedhees kana manaa kadhannaa kootis. Mul'anni kun qaanqee Harargee ba'aa kanarraa kaatee facaasu ta'utu jira. Kaayyoon waldaa sanaas kanumadha. Egaa kaayyoon nama Waaqayyo waaqessuu kamiyyuu lamadha. Tokko Waaqayyoon jaallattee Waaqayyoof jiraachuu, kanneen mootummaa Waaqayyoo babal'isuu labsuu keessatti gahee qabaachuudha. Waldaan kuni itti fuftee Harargee ba'aaf yookaan immoo biyya keenya Harargee ba'aa qofatu hin ta'in gara Somaaleettis ceetee achirraanis hanga Waaqayyoo gargaarutti babal'atti jedheen abdadha. Kanaaf amma bakki waldaan kun irra keessa gaariidha. Baay'ee nan gammada. Gara fuulduraattis adeemsa guddaa adeemsi jedhee yaada. Kanaaf bakki lallabaa kan akka gurraa kan biraanis kan hin beekne waldaan kun qabu jiraachuu danda'a. Gara fuulduraatti kaayyoo kana dhalootaa dhalootatti dabarfamee kaayyoon waldaa fiizikalii ijaarsa ijaarrattee bakka sana jiraachuu miti. Kaayyoon waldaa namoota liqimsaa deemudha. Gara mootummaa Waaqayyootti waamaa deemudha. Akkuma hundi keenya immoo yaadannu namoonni naannoo sana jiranii afaan keenya kana kan hubatan kan dubbatan baay'een isaanii gara Gooftaa Yesuus hin dhufne. Kanaaf gaafatamummaa guddaan waldaa kanarra akka jiru waldaan kun hubattee gara fuulduraatti kaayyoo sana bakkaan ga'uudhaaf hojjetti jedhee amantii guddaan qaba. Kadhannaa kootis.
yuunivarsiitii Haramaatti gargaaraa piroofeesaraa ta'anii hojjechaa kan turan geggeessaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaatti waldaa amantoota afaan Oromoo biiftuu Harar duraanii fi koree misoomaa ta'uunis hojjetaa kan turan amma immoo kaadhimamaa dookteraa ta'uun yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota irra kan jiran barsiisaa Waaggaarii Taasisaa akka dubbatanitti bara 2001 akka gara Harar dhufanii waldaa kanatti makaman himu. Akkasumas jaarsoliin yeroo sana lafa ofii ishee waldaan akka bitattuuf bal'inaan gama koree misoomaan galii walitti qabu irratti akka hojjechaa turan kan himan barsiisaa Waaggaariin harki guddaan qarshii laficha bite amantoota irraa konfiraansii irratti hirmaannaa bal'aa taasifameen akka walitti qabame himu. 2001 akka lakkoofsa biyya kanaatti kan 2009 yeroo naqu lafumatti afaan Oromootiin itti waaqeffannu bituman barbaaduuni waldaa saafmaa kana jalqabaa garaa Arattanyaa deemnee amaariffataanaanini ganama waaqeffadheen kasaatii moo barbaaduu matti fufeen galgala dhaqee achitti arge kasaatii booddee sagantaa wayii jiraan arge 2001 kana isa booddee achumaan inni achitti hafe sana keessa gaatuma teenyu kan nuti koree misoomaa isa koree akka koreetti waan jedhamuun yoo ta'e koree misoomaa taaneeti hojjenne koree misoomaa taanee kan hojjenne sun egaa utuu waldaan sun lafti amma qabnu kun utuu hin bitamini lafti sun bitamuudhaan jaarsoliini koree misoomaa taanee akka nuti hojjennuuf jaarsoliin yeroo turan barsiisaa Jooteefan akkuma kanas Dr. Tasfaayee fa'aa Dinqee fa'aa warri jedhamanii fi kanneen biroon yeroo turanii koree misoomaa taanee akka nuti hojjennu godhanii koree misoomaa sana keessatti waldaadhaaf galii walitti qabu ciminaan hojjechuu keessatti wantoota xixiqqoo hojjetame akkuma jirutti ta'ee guyyaa tokko garuu Waaqayyo nu gargaaree konfiraansii guddaa qophaa'een konfiraansii sanarratti galiin guddaan almost akka koreen keenya sana keessa kan turanii nama baay'ee jaallannu obbo Taarraqeenyi haati manaa isaanii immoo adda Dinqee kan jedhaman achi keessatti koree keessa kan hojjechaa turanii akkasumas Dr. Saamu'eel kan jedhamu Saamii kan jennuuni barsiisaa baayoloojii Harammayaas innis koree sana keessa ture achi booda immoo Dr. Taarikuu wajjiniin taanee namni biraan kan irraanfanne jiraachuu danda'a. Isaan kana taane koree misoomaa sana taane almost 2/3 to close to 2/3 waan dhiyaatu suni guyyaa sana namoonni warqee isaanii ofirraa kutanii kennanii inni televiizinii qabu televiizinii isaa kennanii qarshii qabu qarshii kennanii namoonni baay'een irraanfatamne gurguddaan gaafa sana mobilaayizeeshinii kana irratti nu gargaaranii significant wanti ta'e qarshiin funaaname kan dura walitti qabame jira. Achirraa ka'ee gara maayilistoonii isaa gara iddoo lallabaa kanaaf yookaan immoo waldaatti kanaaf ta'u bituutti adeemamu sana keessatti shoora guddaa taphateera Waaqayyootu nu gargaare. Namni dhuunfaan lafa waldaatti falmaa ture tokkummaadhaan kadhata lafa sanatti taasifameen dhumarratti kan yeroo dheeraaf waldatti danqe akkuma Waaqayyo dubbate deebii argateera jechuun barsiisaa Waaggaariin yaadannoo waldatti himu. Nama lafa waldaa kana fudhatee iddoo sanarra kaawwate kana yeroo inni lafa sana irratti ijaarratee ture sana keessatti nuuf hedeekii baay'ee inni guddaan isa kana ture akkuma carraa eksternaaliidha yeroo sana faayilolli keenya baay'een isaa inni guddaani kanaaf jecha namni kun gaafanni piroosesiin isaa sila jedhameera garuu gaafanni guyyaan sun diigeeti namni kun iddoo sanarraa kaasee lafti waldaa kun guutummaa irratti kaartaa ishee irra ta'ee iddoon isaa kun kan lalamee fi isa sinaan immoo waan qabdu kana qabeenyi ishee hin qabaatte iddootti deebitii jettee abdiidhumaan sochoota malee guyyaa inni dhumaa sun garuu guyyaa gammachuusa baay'ee guddaa ture. Adeemsa sana keessatti waldaan keenya waldaa dargaggoonni baay'een keessa jiranidha. Kanaaf jecha dargaggoonni kun ammatu ka'anii dhiibanii yuumiti xirnooma isheetti bu'anii bilookeetii sana jechuun hin danda'ama. Inni kun salphaadha garuu adeemsa amala hojii keenyaa wajjiniin garuu sababa hin deemnee fi obsinee nama kana hundayyuu sossobanii barsiisanii itti himanii adeemaa guyyaa Waaqayyoo eeguu jechuun isa baay'ee guddaa ture. Kana keessatti guyyaan sun guyyaa nuti baay'ee itti gammannee Waaqayyo gaafa xumuru garuu gaafa guyyaan isaa gahu garuu
girri tokko iyyuu hin goone daqiiqaa muraasa gidduutti kan keessan asii kun akkasii dhiisii mawii ta'e jechuudha dhumisa. Waldattii keessatti wanti mul'atu karoora waaqayyootiin malee namni kamiyyuu waa gochuu akka hin dandeenye kan himan barsiisaa Waggaariin gamoo mataa ishee qabaachuu fi gama waldaatti guddachuufis hojiin hojjetame waan nama gammachiisu ta'uu kaasu. Hamma danda'ametti wanti karoora irrattis haa ta'u waldaa kana keessatti an kan argeesi kan ammas mul'achaa jiru waan humna ofiitti yaadanii humna amantootaatti yaadanii yookaan immoo gargaarsa wayii irratti yaadanii yookaan immoo sadarkaa ofii yaaduu dandeenyutti yaadamee karoorris hojiinsaas akka kanatti hojjetamaa hin turre ammas isuma kananii arga'anii kanaaf humna keenyatti tun ta'ini waaqayyo lafa kana gochuu hin danda'a jedhamee wantoota karoorfatamuun argaa kana keessatti gaa wantoonni tokko gara kan nuti arginu kan lafa ofii isheetii erga argattee booddee immoo gamoo mataa isheetii ijaarrachuudhaaf isheen godhaa jirtu caasaa gara waldaatti guddachuu kana keessatti system building institution building ishee keessadhaaf wanti isheen godhaa jirtu kuni waan guddaadha. Duraan hojjetaa wangeelaa ta'uun waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa waldaa amantoota afaan Oromoo biiftuu Harar tajaajilaa fi waldattii keessatti hanga hidhamuutti aarsaa kan kaffalan ammoo waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa amantoota Oromoo Finfinneetti tajaajilaa kan jiran lubni addunyaa Waaqshumaa areetamni gurguddaan laficha akka ture yaadachiisuun mana kiraa keessatti lolli ture gargaarsa waaqayyoon darbamuu himu. Loluma kana keessa teessee waldattiin iddoolee lallabaa hundeessuullee kan dandeesse ta'uu kaasanii jiru. Koreen iddoo sanaadhaa barsiisaa Jootee barsiisaa Tasfaayyaa Sabee Obbo Dassaalaan Addisiinqee ammallee dooktarii ta'aniiru dooktar Taarikuu Dingataa turan koreeni. Egaa yeroo sana keessa baraan dhufe kana keessa waldaan yookiin iddoon lallabaa irratti rakkoo cimaa keessa jirti. Rakkoo cimaa isheen keessa jirtu tokkoffaa iddoo waaqeffannaa hin qabanii akka ammaa kana. Mana kiraa keessa walii galee deemu turanii achitti immoo dhiibbaa garaagaraa ture. Lolli keessaa bakkee kallattii garaagaraatiin jira ture. Egaa fakkuuraatti wantoonni lafa sana keenya jennee yaadnu gargaarsuma waaqayyo isa waaqayyo hojjetudha. Wantoonni achi jiranis baay'ee cimoo turanii. Manni kiraayii sana keessaa akka ba'anii jiru. Bara sanatti bara 2000 kudha afurii keessumatti fakkaata barree mana lafa sana jennee almost dhaqee gara jaha booddeedha kan nuuni iddoo waaqeffannaa sana binne hariirannaa guddaan nutti hammaatee keessaa ba'an hundaree lafa jirru waan goonaniif iddoo lallabaa sun immoo abdii dhabde baay'ee kanaaf guddina lafa sanaatiitiin har'aa keessa jiramanii kan yaadnu tokko manni sun akka kanatti yookiin lafti sun akka kanatti bitamuun ture. Ini tamu guddina iddoo lallabaa sanaatiif har'a hin ta'a jennee kan yaaduu jiraate iddoowwan lallabaa lafa sana turan bara kana keessa hundaa'an jechuudha. Iddoon lallabaa keessumattuu ni jalqabaa waan kan jedhamu durumaa kaasee ture. Garuu guddina badan argisiifnee waan iyyuu badee iddoo lallabaa Buraaq, iddoo lallabaa Qaarsaa deebi'ee biqiltuu haaraan guddatee ammas hin bukkee jiru. Isaan kun baroota sana keessa hundaa'an jechuudha. Barsiisaa Abdii Biraanuu Yuunivarsiitii Haramaa Kolleejjii Fayyaa Moorararitti gargaaraa piroofeesaraa ta'uun kan hojjetanii fi yeroo ammaa kana geggeessaa waldattii ta'uun yeroo adda addaa hojjechaa kan jiran yommuu ta'u yeroo baratan feelooshipii Hararirraa eegalee hanga ammaatti lafa kanarratti itti gaafatamummaa adda addaatiin hojjechaa turuu dubbatu. Kana malees akka lakkoofsa Awurooppaa 2016 yommuu gara jaarsolii waldaa dhufan namni dhuunfaan lafa waldattii fudhachuuf carraaqu waan tureef daangaa kabachiisuuf akka dallaan naannoo ijaaramee fi bakki waaqeffannaa hanga tokko lakkoofsa amantootaan akka wal simutti sirreeffamuuf yaalameera jedhan. Barsiisaa Abdiin hojiileen hafuuraa ciminaan akka itti fufuuf hojjettoota dabalachuun illee hojjechaa akka turanii fi waldaan kiristaanaa amantoota Finfinnee miindaarra jireessaan kaffalaa akka turaniiruun waldaan akka of dandeessuuf hojiin hojjetamaa ture har'a ija isaa arguu danda'uudha kan dubbatan. Sana dura namoonni dhuunfaas qabeenya waldaa irratti yookiin immoo lafa ishee irratti mormii garaagaraa kaasaa turan waan ta'eef gaafa gara hojii kanaatti dhuunu hojiin nuyi jalqaba hojjenne kana yaadadhu dhuma 2016 irraa kaasee jechuudha. Dallaa waan hin qabneef waldaanii akkamittiin naannoo rakkisaa ta'e kana keessatti kan namoonni dhuunfaas akka barbaadan
qabeenya waldaa kan keenya jedhanii mormuudhaan danda'an kana keessatti dallaa mataa ishee qabaattee akkamittiin keessatti mormii jirus ofirraa deebistee hojii waaqayyoo hojjechuu dandeessi kan jedhuuni dallaa gama duubaatiin jiru akka hojiitti dhufneen kan akka hojjetamu ta'ee achirratti kan hojii jalqabne jechuudha. Sana boodas bakka waaqeffannaa amma jiru kana kan duraan ture galma sammaa wajjin gaafa dura qabamu irra xiqqaate waan ta'eef akkamittiin kana caalaa galmi keessatti waaqeffannaa godhachuu danda'a kan jedhu irratti yaaduudhaan waaqayyo nu gargaaree hanga ta'e galma keessatti waaqeffannu bal'isuu dandeenyeerra. Kunis lakkoofsa amantootaa gaafa dabalaa deemu iddoon nuyi qabnu nu ga'uu waan hin dandeenye jechuudha. Akkasumallee bakka daa'imman itti baratan mijeessuudhaan irratti hojjechaa turre kan qofa osoo hin taane hojiiwwan hafuuraa irratti keessumaa waaqayyo nu gargaaree lakkoofsa guddaadhaan amantoonni keenya kan isaan dabalaa turanii lafti kun ari'atamaa qabaatu iyyuu malee wanti ala jiru waan namatti hin tollee fi waan kiristaanotatti ulfaatu haa ta'u iyyuu malee namoonni baay'een namoonni jajjaboon carraan isaan itti gara waldaa keenyaa dhufanii waldaa keessatti hojii hojjetan bal'aa ture. Waaqayyo nu gargaaree namoota kanas fayyadamnee hojiitti riqsisuudhaan hojiileen hafuuraa sadii caalaa akka isaan jabaatanii hojjetaman irratti xiyyeeffannoo hojjechaa turre hojjetaa dabalachuudhaan wal qabatee hojjetaan namni tokko ga'aa miti kan jedhuuni akkasumallee hojjetaa nama lama gochuu qofa osoo hin taane kaleessa dheengadda kan waldaan nuti jalatti bulaa turre waldaan amantoota Oromoo Finfinnee ofisheetii persentii olaanaadhaan miindaa isaanii cufaa garuu qacarrii kallattiidhaan kan gochaa turte nuyi gara fuulduraatti yoo danda'u barbaachisaadha waan ta'eef kan jedhu yaadurraan kan ka'e akkamittiin iddoo malallabaa taatee hojjetaa mataa ishee qabaachuu dandeessi kan jedhu irratti hojjechaa turre. Inni sunis akkamittiin fuulduratti waldaa ta'uudhaaf hoggansaan of qopheessaa deemuun barbaachisaadha. Humna namaatiin of qopheessaa deemuun barbaachisaadha. Lakkoofsi amantootas gaafa dabalaa deemu immoo fedhii amantootaa kan tajaajila hafuuraa irratti fedhee jiru kana guutaa deemuudhaaf lakkoofsi yookiinis immoo hangi namoota dhaabbiidhaan tajaajilanii dabalamuu akka qabu irratti xiyyeeffannoodhaan wantoota har'aa taasifamaa jiran kana akka isaan ta'anii fi waggoota sadan arfan shanan darban keessa waaqayyo nu gargaaree kan xiyyeeffannoodhaan irratti hojjennee bu'aasaas har'a kan argaa jirrudha jechuudha. Gargaaraan Piroofeesaraa Barsiisaa Abdii Biraanuu waldattiin bakka lallabaa taatee osoo jirtu bakkeewwan lallabaa irratti haala rakkisaa keessa teessee hojjechuu erga dandeessee of danda'uu qabdi jechuun irratti mari'achuun hojjechuun akka danda'ame yaadachiisuun yeroo ammaa kana immoo diizaayinii waldattii gitu gamoo abbaa darbii afurii sadarkaa isaa eeggate ijaaruuf diizaayiniin qophaa'uu isaa himu. Iddoo lallabaa Buraaq, iddoo lallabaa Qarsaa, iddoo lallabaa Rihooboot kan har'aa biqiltuu jedhamtu jechuudha. Isaan kana sadarratti kan hojjechuu dandeesse iddoo lallabaa taateeti. Erga akkas ta'eeti iddoo lallabaa taate hojii kan hojjechuu erga dandeesse gara fuulduraatti immoo waldaa yoo taate maal hojjechuu dandeessi kan jedhu keessaas ciminaan humna gahaa qabaatte hojjechuun dirqama waan ta'eef keessumaa tajaajiltoota tajaajilatti bobbaasuu sagantoota jiran cimsuu keessumaa tajaajila hafuuraa waldaa keessa jiru toora qabatee akka seera waldaa Maqaan Yesuus Itoophiyaatti akkaataan itti deemuu qabu irratti yeroo dheeraaf kan isheen irratti hojjechaa turte waaqayyos nu gargaaree kanarratti milkoofnee bifuma sanaan kan deemamaa jiru jechuudha. Inni kan biraan hojii kana hojii wangeela babal'isuu irratti haa hojjettu iyyuu malee ofisheetii waggoottan 18 ta'uudhaaf deeman kana keessatti mana kiraa jechaa mana tokkotti darbaa mana kiraa dhabaa ari'atamaa lolamaa arrabsamaa iddoo garaagaraattis waajjira garaagaraattis fudhatama dhabaa fudhatamas argachaa bu'aa bahii kan hundumaa keessa gaafa darbitu mana qorqorroodhaan uwwifame keessa teesseeti. Hojii wangeelaas kan isheen hojjechaa turte iddoo lallabaatii hojii waldaan tokko hojjechuu qabdu nan hojjedha jettee kan isheen yaadaa turte waan hundumaa keessaa waan qabdu ijaarsa qabdu galma waaqeffannaa bareedaa waan qabduuf miti jechuudha. Kanaaf
yeroon kun yeroo itti nuti galma waaqeffannaa ijaarrachuu qabnudha jennee Waaqayyo nu gargaaree yeroo ammaa kana kan waggoottan darban keessa kan jalqabame ijaarsa galma waaqeffannaa ijaarrachuudhaaf diizaayinii isaa xumurannee amantootaanis mirkaneessisnee jirra jechuudha. Kana gochuun dura garuu yaaliiwwan garaagaraa turaniiru. Gaggeessitoonni nu dura turan galma waaqeffannaa ijaarrachuu qabna jedhanii mari'annee amantoonni murteessanii dhiyeessinee turre. Garuu haa ta'u iyyuu malee adeemsa keessa turtii yeroo keessa gaafa ilaalu diizaayiniin dhiyaate lakkoofsa amantoota baay'ee dabalaa deemu wajjin qabachuu dhiisuu danda'a. Mana har'a ijaartee bor immoo diiguu hin dandeessu waan ta'eef akkam ta'uu qaba kan jedhu yaadurraan kan ka'e marii yeroo dheeraan booda jechuudha kanii diizaayiniin yeroo ammaa kun haaraatti hojjetamee keessumaa bifa addaatiin sagalee sadeen gaddaarraa bifa adda ta'een gaggeessitoota keessumaa ogummaa sammuu qaban ijoollota jajjaboo Waaqayyo waldaa keenyaaf kenne keessumaa ogummaa ijaarsaa injiinaroota qabnu fayyadamnee diizaayinii baay'ee bareedaa ta'e abbaa darbii 4 galma waaqeffannaa mataasaa kan qabu akkasuma immoo gara fuulduraatti waldaan keenya egaa waggoottan 18 ta'uudhaaf deeman kana keessatti hojii hojjechaa turte keessatti tajaajila hojii wangeelaa afaan Oromoodhaan biyya kana keessatti tajaajilamuu fi ishee jalqabaati. Addumaan immoo naannoo Harar keessatti ishee dura afaan Oromootiin kan hojii wangeelaa afaan hojii ani itti wangeela hojjedhu ta'a jettee waldaan fudhattee hojii kana hojjechaa turte kan biraan hin jirtu jechuudha ishuma kana. Kanaaf isa kanaaf kan nuti yaannu ijaarsa kana gaafa ijaarrannu diizaayinii kana keessatti kan nuti ilaallee qopheessine galma waaqeffannaa qofa osoo hin taane bakka bultii keessummootaa kiristaanonni gaafa gara biyya kanaa dhufanii gara iddoo biraatii akka barbaadanitti bakka boqotan bakka itti leenjii kennanii fudhatan hin qabaatu. Iddoo kanatti garuu biyya kanatti hin qabani. Kanaaf akkamittiin iddoo bultii qabaachuu danda'a? Kiristaanni tokko nu qofa osoo hin taane gaafa gara biyya kanaa dhufu kan jedhus kan giddu galeeffatu. Akkasumallee kutaawwan leenjii keessatti kennamuu danda'an. Hanga barbaachisee argametti immoo kutaa irratti sagantoonni garaagaraa kan akka cidhaallee irratti raawwatamuu danda'an kutaa qabaachuu danda'u bakka qabaachuu danda'u galma akkasii Waaqayyo yoo nu gargaare ni ijaarranna kan jedhu kan nuti keessatti ogeessota hiriirsisnee hojjechuu dandeenya yeroo turtii hojii kanaa keessatti jechuudha. Kanaaf inni kunis hojiiwwan ijoo hojii kanatti yeroo dhufnu hojjenne keessaatii tokko goonee kaasuu kan dandeenyudha jechuudha. Itti fufuun amantootaa fi barattoota Fookasii Harar osoo of hin qabin kallattii maraan hojii hafuuraa hojjetan galateeffachuun akkasumas dhaabbilee hidhata hafuuraa ta'anii waldatti wajjin hojjetan itti dabalees sabakaa Adaamaa Hawaas waldaa Boolee Adaamaas galateeffatanii jiru. Kallattii garaagaraatiin ijaarsa irratti taanaan hojiilee hafuuraa irratti taanaan amantoonni keenya baay'ee jabu. Lakkoofsaan tarii har'a 400 hin caalu. Garuu hojii isaan hojjetanii hojii baay'ee jabaa, hojii baay'ee guddaa. Kanaaf isaaniin illee amantoota jajjaboo akkasii Waaqayyo nu kennuu isaatiif Waaqayyoon galateeffachaa amantoota keenyaan Waaqayyo guddaa isin haa eebbisuu ulfaadhaa jechuun barbaada. Barattoota keenya Fookas damee Harar kanarra wajjiniin hojii Waaqayyoo kallattii garaagaraatiin isaanii wajjin hojii hojjechaa jiru. Akkuma kalees obboloonni isaanii hojii kana keessatti dhamaa turan isaanii isarra hojii tokko hin qaba jettee waldaan gaafa isheen dubbattu biraa hin hafan. Barattoota jajjaboo mul'anni isaanii baay'ee fagoo ta'e kun kan feelooti yookiinis immoo lakkii kun kan waldaatiin laallatu barattoota hin jenne kallattii hundumaatiin hojii Waaqayyoo ta'anii barattoota hojii Waaqayyoo akka ta'e beekanii barattoota hojjetan akkasii qabaachuu keenyatti Waaqayyoon galateeffachaa barattoonni keenya Fookas Fellowshipii kan damee Hararis baay'ee Waaqayyo isaanii eebbisuu galatoomaa jechuun hin barbaada. Dhumarratti dhaabbilee hidhata hojii hafuuraa ta'anii wajjin hojii hojjechaa turanii fi hojjechaa jiran waldoota kiristaanaa magaalaa Hararii ala jiran akkasumallee Great Commission isaaniinis Waaqayyo isaan eebbisu. Dhumarratti garuu galata guddaa kan ta'e adeemsa waldaa ta'uu keenyaa keessatti hojii dhumaa kallattii qabsiisuudhaan hojii kan hojjetanii sabakaa Adaamaa Hawaas akkasumallee
waldaa amantoota Boolee Adaamaa baay'ee adeemsa waldaa ta'uu keenya keessatti dhimmanii gaggeessitoota isaanii hojjettoota sabakichaaf hojjettoota waldaa amantoota Boolee Adaamaa baay'ee galateeffachuu barbaada. Dhumarrattis gaggeessaan waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaatti waldaan amantoota afaan Oromoo biiftuu Harar barsiisaa Abdii Biraanuu magaalaa Hararii fi Harariin ala kanneen jiran haala kam keessayyuu yoo jiraatan ergama guddicha sana harka wal qabannee galmaan ga'uu qabna jechuun dhalootaaf dhaamsa dabarsanii jiru. Iddoo Harariin ala iddoo garaagaraa kan jiran hundumtiyyuu hojii wangeelaa harka wal qabannee walii wajjin hojjennu Waaqayyoon nu gargaara. Biyya kana keessa waan jirruuf isa guddaa san Kiristoos Yesuusiin lallabnee dhaloonni akka inni fayyu gochuudhaaf jabaannee walii wajjin hojjennu jedhee dhaamsa dhaamuun barbaada. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Gaggeessaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaatti waldaa amantoota afaan Oromoo biiftuu Harar duraanii kan turan abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Magarsaa Abaatee akka dubbatanitti waldattii irratti jijjiirama roga adda addaa argaa akka jiran himu. Jijjiirama waldaa kanaa gaafa laaltu yeroo hundumaayyuu guddina waan argaa deemtuuf gaarummaa waan argaa deemtuuf baay'ina amantoota yeroodhaa yerootti dabalu argaa waan deemtuuf baay'ina daa'imman waldaa kana keessa dura ijoollee nama muraasa turan har'a heddummina isaanii gaafa argitu wantoonni hundumtuu gara guddinaatti deemaa waan jiraniif waldaan kun adeemsa gara mul'ata isheef karoora isheetti deemtu itti fuftee jiraachuu isaati malee wanti guddaanii ammana hojjechuu qabdi ammana immoo hojjette jennee safaruun nama rakkisa waan ta'eef garuu wanti nuti dhoksuu yookaan haaluu hin qabne guddinni waldaa kana ariifachaa jira. Waldaan amantootaan ala jiraachuu akka hin dandeenyeef amantoonni waldattii hojii hojjechaa jiraniif galateeffamuu akka qabanii fi maanguddoota jalqabarraa kaasanii hojjechaa turanii dhaloota daraa kana dhaalchisanis nan galateeffadha kan jedhan obbo Magarsaan namoota waliin hojjechaa turan keessaa kanneen yaadatanillee maqaa waamuun galateeffatanii jiru. Waliigalatti amantoota keenya guutummaamti isaanii daa'immanii amma dargaggootaatti amma abbootii harmootiitti hunduma isaanii hojiin hojjetame kun isaaniin ala wanti hojjetame hin jiru. Nuti qofaa keenyatti geggeessitoonni nu dura turanis ta'e kanii wajjiniin an hojjedhes yoo ta'e kan amma hojjechaa jiran qofaatti wanti godhan hin jiru yoo amantoonni kun hin jiran ta'e kanaaf walumaa galatti Waaqayyoo isaan haa eebbisu jechuun barbaada amantoota keenyaanii maanguddoonni jalqaba bu'uureffamuu waldaa kanarraa kaasanii hojjechaa turanii fidanii nutti kennan kananaa wajjinis hojjechaa turan ammas immoo hojjechaa kan jiran hunduma isaanii Waaqayyo isaan haa eebbisu jechuun barbaada. Akkasumallee hojjetoota waldaa keenyaa bu'uureffamuu waldaa kanaa kaasanii gatiin wajjin itti baasaa turan waldaa kana wajjin dadhabaa turan hunduma isaanii Waaqayyo isaan haa eebbisu jecha addumatti immoo namoota ani yeroon jaarsa waldaa ta'e wajjiniin hojjedhee maqaa yoonna'e yeroo sanatti hojjetaa wangeelaa kan turan amma luba kan ta'an luba Addunyaa Waaqshumaa Maatiisaa hojjetaa wangeelaa Fufaa Taaddasaa kan amma iddoo kana jiru Maatiisaa wajjin luba Taqileettafaa maatii isaanii wajjin hojii wajjin hojjenne keessatti waan guddaa rakkinas bu'aa bahii guddaa wajjin dabarsine irraa isaan Waaqayyo guddaa isaan haa eebbisu jechuun barbaada. Amantoota keenya keessaa kan fagoollee jiran kan biyya alaa jira ta'anii nu iyyaafachaa turan namoota akka Dr. Mitikuu Tashoomee fa'aa yeroo garaa garaatti bilbilanii deeggarsa waldaa kanaatiifis gochaa turan namoonni maqaan dhoofnes yoo jiraatan hunduma isaanii Waaqayyo guddaa isaan haa eebbisu jechuun barbaada. Waldaan hojii gurguddaa hojjettu kana keessatti namoonni mul'ata waldattii deeggaruu barbaadan tumsa akka taasisaniifis waamicha jaalalaa dhiyeessanii jiru. Waldaan keenya ammayyuu hojii guddaa qabdi, hojii misoomaa qabdi, hojii hafuuraa qabdi, hojii guddaatu ishee fuuldura jira. Isa kana keessatti hundumti keenya iyyuu fageenyaan utuu hin daangeffamin barattoota keenyaa asii eebbifamanii ba'an warra ammas barachaa jiran dabalatee amantoota keenya iddoo garaa garaa jiraniif warra as jiran dabalatee hunduma keenyarraa hojii guddaatu eegama. Biyya kana keessatti waldaan kun gadi baatee hojii wangeelaa hojjechuudhaaf fedhaaf karoora bal'aa qabdi. Isa kana keessatti immoo namoonni mul'ata waldaa kanaaf dhaabbachuu barbaadan karaa isaaniif danda'ameen beekumsa isaaniif ta'uu danda'a, ayyaana Waaqayyo isaaniif kenneen ta'uu danda'a, qabeenya isaanii humna isaaniin ta'uu danda'a. Waldaa kana bira dhaabbatanii
hojii waldaan kun qabdu itti yoo hirmaatan isaaniifis eebba guddaadha waan ta'eef guddina waldattis ni saffisiisa jedhee yaada. Waldaan kun immoo akkuma ba'aa biyya kanaatti iyyuu gara fuula duraatti mul'anni hin qabdu iddoo amma jirtu kanarra dhaabbannee olaalle waan guddaadha. Kanaaf namoonni hojii wangeelaa biyya kanatti hojjechuu narra jira jedhanii mul'ata waaqayyo isaanitti kenne qaban kamiyyuu amantoota keenya warras jiranis dabalatee waldaa kanaa wajjin dhaabbachuu qabna waan jedha. Waldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaatti waldaa amantoota afaan Oromoo biiftuu Hararitti luba addunyaa Waaqshumaattaan sun amantoota tajaajilaa kan jiran hojjetaan Wangeelaa Fufaa Taaddasaa waa'ee waldaa tajaajilaa jiran yommuu ibsan baay'inni amantoota akka dabalee jiruu fi namoonni kennaa ayyaana adda addaan tajaajilaa akka jiran ibsuun lubbuu haaraa fi amantoonni haaraan akka dabalamaa jiran dubbatu. Kana malees waldattiin tokkummaa waldootaa keessa seenuun mul'ata ishee bal'ifattee hojjechaa kan jirtu ta'ullee hojjetaa Wangeelaa Fufaa Taaddasaa dubbatanii jiru. Jijjiiramni jiru jijjiirama guddaadha. Namoonni dabaluu waan tuqaa lamaa sadan tokko yoon kaasee baay'inni amantootaa baay'ee dabalee akka jiru namoonni tajaajiltoonni illee akka ergaa garaagaraa dibata garaagaraa kan qaban akka kaa'anii jiran namoonni faarfannaa dhuunfaa qaban namoonni kadhannaa kadhachuu danda'an namoonni ijoollonni baay'een tajaajiltoonni wangeelaa lallabuu danda'an biqilanii kaa'aniiru. Waggoottan 6 ani waldaa kana wajjin hojjechaa jiru kana keessatti turtii kana keessatti namoonni baay'een akka gara Kiristoositti dhufan lubbuu haaraan amananiiru. Kan amananis barumsa amantii cimsannaa baratanii barumsa tajaajilaa baratanii gara tajaajilaatti kan dabalan baay'eedha. Akkasuma amantoonni haaraan dhufanii dabalamaa turanii guddinni waldaa kanaa baay'ee isa durii irraatii jijjiirama baay'ee guddaatu jira jechaadha. Akkasuma immoo waldaan egaa karaa foonis karaa hafuuraas hojii isheen hojjettu bal'aadha. Kana keessattis waldaan kun sadarkaa isheen irra jirtu hawaasaa wajjin hojii hojjechuu irratti iddoolee lallabaa of jalaa qabdu wajjin hojii hojjechuu irratti gara ba'a Itoophiyaa kanarratti tokkummaa waldootaa wajjinis hojii hojjechuu irratti baay'ee harki ishee bal'ifatteeti hojii hafuuraa hojjechaa jirti. Lubbuu haaraa bira ga'uu irrattis isa durii irra jijjiiramni guddaan jira. Yoon tokko tokkoon illee dubbachuudhaaf baadhee akkuma yaada waliigalaatti jechuu kooti. Itti dabaluudhaanis iddoo lallabaasa ture gara waldaatti guddisuuf geggeessitoota amantootaa fi hojjettoota waliin hojii bal'aan waggoota muraasaaf hojjetamaa turu yaadachiisuun ofiiyyuu amantootaa fi iddoo lallabaa gahaa osoo of jalaa qabdu waldaa iddoo lallabaa jedhamuun ishee sirrii akka hin turree fi sabakaa Adaamaa Hawaas jala seentee gara waldaatti guddachuu isheetti hedduu akka gammadanillee hojjetaan Wangeelaa Fufaa Taaddasaa amma waldattii keessaa tajaajilaa jiran yaada isaanii ibsanii jiru. Keessumaatii dhimma waldaa iddoo lallabaa irraati waldaatti guddachuu kan irratti waggoota baay'eedhaa fi waggoota waggaa 3-4 kan ta'u maatii guddaa gochaa turre geggeessitoota waldaa keenyaa wajjin amantoota keenyaa wajjin waan baay'ee dubbachuu barbaadu tokko iddoon lallabaa jedhamtee kan waamamtu kuni iddoo lallabaa Harar jedhamtee kan waamamtu kun ofii ishee iddoo lallabaa 3 bantee of jalaa qabdu. Amantoota hedduutu qabdu sadarkaa waldaatti waldaa gararraa iyyuu qabaattu maqaa kana baattee deemuu ishee gaariin ture. Sababii iddoo lallabaa taateef immoo dabartee iddoo lallabaa haaraa banuu hojii itti gaafatamummaadhaan hojjechuu irratti baay'ee ishee rakkisee ture. Caasaan hir'uu waan tureef amma gara waaqayyo nu gargaaree waldaa sabakaa Adaamaa Hawaas jala yommuu gallu baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Kanaaf tattaaffiin gochaa turre baay'eedha. Waaqayyonis kadhataa turre. Sirna ittiin bulmaataa qopheessuu waldaa keessatti sirnoota jiran ijaaruu irratti baay'ee xiyyeeffachaa turre. Nuti amantoota keenyaaf gaggeessitoota maanguddoota waldaa keenyaa wajjin taane kanaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama anaan akka dhuunfaatti. Waldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaatti waldaan amantoota afaan Oromoo biiftuu Harar waldaatti guddachuu isheef amantoonnii fi jaallattoonni ishee baga gammaddan nagaa faraarri Waaqayyoo ammaa jalqabee hamma bara baraatti hunduma keessanii wajjin haa ta'u eebbifamaa isiniin jenna. Ergaa Yohaannis isa 2:1-3 ayyaanni araarri nagaanis Waaqayyo Abbaa biraa Yesuus Kiristoos ilma Abbaa biraas dhugaatti jaalalattis nu wajjin haa ta'u. Ameen.